waan godhuu dhabe maal godha namni yoo manni isaa gubate fakkeenyaaf kanumti nu wajjin mana hidhaa ture kan nuti beennu nama baay'eetu jira abbaan hidhame ilmi hidhame kan wajjin turan gaafa mana hidhaatii ba'anii abbaa sin hidhu deebisanii ammoo ilma hidhu hojiidhaa hin ari'u gaafa waan godhan dhaban dhufanii nagaa nutti dhaamanii nuyi hin deemne hidhaas hin dadhabne lafa jiraan nus hin qabnu mana isaanii irratti gubannu marratti amma nama kana ammaa bosona dhatte namittiin jedhu jira attamittiin jechuu danda'a eessa haa jiraatu eessa haa dhaqu eega jiraachuu dadhabe maal gochuu qaba taa'ee du'urra lolatee yoo du'e namicha kanatti murteessuun hin danda'amu. Kanaaf haalli nuyi keessa jirru har'a fakkaata mootummaan addunyaa kanarratti mana qotee bulaa mana hiyyeessaa gubee bira dhaabate itti sirbu mootummaa Itoophiyaa malee argine hin beeknu nuti mootummaa nama osoo lubbuun jiru ibiddatti waadee gubee gaggaragalchee akka nama foon waaduutti guggubee osoo hin gaafatamin hafe mootummaa Itoophiyaa malee dhageenye hin beeknu. Kanaatiif nuyi amma dubbachaa turre kanaan duras nagaa barbaannaa yeroo jennu maal jechuu keenya mootummaatti maa jirra nagaa buusi uummata kanaaf uummata kana hin dararina hin ajjeesina jiruu hin dhowwina jiraachuu hin dhowwina akka kanatti uummata waamne itti haasa'uu hin dandeenye kanaaf isinitti kan nuyi haasa'uu dandeenye waa'ee nagaa isinitti himuu dandeenye yeroo isinitti himnu mootummaan haa dhaga'uudha malee isintu jeeqaa jira jechuu keenya miti uummatatu jeeqaa jira jechuu miti uummatatu mootummaan rakkisa jechuu keenya miti kan nuti jechaa jirru haa dhaga'u mootummaan haa dhaga'u nuyi mootummaa adrees gochaa jirra uummata kana nagaan dhowwinii yoo akka kanaatti itti fufimmoo isiniin itti gaafachuudhaaf ilaa mootummaan nu dideera akeekachiifnee dadhabne itti himnee dadhabne gorsinee dadhabne nu bira dhaabbadhaa jennee akkuma kaleessaa duula isin waammachuudhaaf qabsoo keenya sagaleessaatti deebi'uudhaaf qabsoo keenya sakaraa cufuutti deebi'uudhaaf qabsoo keenya mala adda addaatiin fayyadamne mootummaa isa darbe sana ittiin kuffisnetti deebi'uudhaaf ammas kanaaf akkasiin beektan barbaada akka kanaatti akkasiin nu hubattan barbaada. Gara fuulduratti maal gochuu qabna isa jedhu irratti akkasiin quba qabaachaa deemtan nu hojiin keenya mormituudha morkattuudha aangoo barbaadna saba keenyaaf jecha aangoo barbaadna mootummaa Oromoo ijaaruu barbaadna amma Jawaar dubbateera mootummaa mataa keenya kan Oromootiin hoogganamu kan risoorsii Oromoo tiksu kan biyya Oromoo tiksu kan nagaa Oromoo tiksu kan daangaa Oromoo tiksu kan akkasii ijaaruu barbaadna mootummaa butute impaayera butute jala barcuma qabuudhaaf miti gaafaa'uun kan ijaarame kanamni kana gochaas hin jiru kanarraati shakkii tokko hin qabaatina kana tiksuudhaaf hin jiru dhiiga ijoollee keenyaatiin dhiiga isaaniitiin marree buddeen nyaachuu hin dandeenyu dhiigatu jira eega nuti galma kana keessa seenneeti Oromoo meeqa du'e laata yoona meeqatu du'e laata otoo bilbiltanii gaafa sii baatan amma namni baay'een iddoo akkasiitti abalu du'e iddoo akkasiitti yookaan feesbuukii yoo bantan wayii tokko argitu lubbuutu itti kaffalamaa jira kana jala barcuma qabuu hin dandeenyu nuti hin danda'amu itti himnaa hin akeekkachiifnaa dhaabbadhu jennaa yoo isaan didan nus hin duullaa isinis hin duultu kanaaf dhiiroo waa'ee eenyummaa keenyaallee deebisnee dubbachuu dadhabne
yoo eenyummaa keenya waa'ee Oromoos haa ta'u waa'ee saba biraas haa ta'u waa'ee afaan keenyaa soo dubbanne akka xiqqummaatti lakkaa'ame deebi'e xiqqoo taatan gandatti galtan gadi irrattan akkas taatan jedha. Nuyi kana fudhachuudhaaf jirru. Nuyi kaleessas gaafa ijaaramne waan ittiin ijaaramne jalqaba mataa keenyaa maqaa keenyaatti jalqabee beekamaadha. Kanas jala mureessuun itti himuun barbaada. Nuti Koongireesii Federaalawaa Oromoo jedhamnee waamamna. Dhaabbi keenya har'a toon taane gaafuma jalqabee mala qabsoo isaatiis lafa kaawwatee jira. Garamitti akka deemus lafa kaawwateeti jira. Waan godhuu dhabe maal godhe namni yoo manni isaa gubate